Alina taana biraan darbinaan gammaanii keessan jira jechuudha. Na dhukkubaa laphee jalatti ta'ee jechuudha. Mana yaala na geessan bishaan danfisuun jiraan jirta. Bakka ashii ol jechuun dhawwee bakka. Akkuma viidiyoo kana dhaggeeffattan viidiyoon kun obboleettii keenya akkuma nama kamiyyuu akkuma keenya hundi keenya iyyuu gaafa biyyaa baanu kaayyoo biyyaa baanee fi erga biyyaa baane immoo wanti nu qunnamu baay'ee hammaataadha jechuudha. Obboleettiin keenya kun sagalee ishii dhageessan tun kan jiraattu biyya Saawud Arabiyaa keessatti. Biyya Saawud Arabiyaa keessatti kan yeroo baay'ee obboleeyyan keenya baay'ee rakkataatii sagaleen isaaniirree affanamee kan lubbuu isaanii darbaatii jira. Nagaallee isin gaafachuu hin dagane nagaa fi jaalalli waaqayyoo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoota koo hundi keessanuu nagaa jirtanii egaa nagaa kootti aansuudhaan akkuma jalqaba dhageessanitti ilmi namaa kun addunyaan tokkoof gadi tokkoof oli jechuudha. Gaafa kaanii fi inni kaani gaafa biyyarraa bahu tokkichumaan milkaa inni kaan immoo baay'ee qorama jechuudha. Obboleettiin keenya kun akkasiin imimmaa ishii gadi dhangalaastee maaloo sagalee naaf ta'a jechaati jirtu. Obboleettii keenya akkuma keessanii fi akkuma kiyya hojjedhee tan ofii dabarsa jettee biyya namaa keessa mana gola namaa keessa dhaabbattudha jechuudha. Gara jabummaan keessattuu biyya Saawud Arabiyaa jiru keessaa inni tokko. Gaafallee si ati dhukkubsatti mana yaalaa sin geessan akkasumarree mana nan jijjiirradha yoo jettee sin jijjiirsifatan jechuudha. Maaliif taanaan anis hargeera waan na ta'eef biyyuma isaayyuu unkaan maquma isaatiyyuu baay'ee tokko sodaadha jechuudha. Maquma isaatiyyuu baay'een jibba. Maaliif taanaan obboleewwan keenya ijoollee meeqa dhiiga isaanii achitti dhabne lubbuu isaanii kan darbee achitti jira jechuudha. Meeqa isaaniitti laata rakkoo keessa kan jiraatan kunillee yookiin silkii qabattee miidiyaa kana gubbaarratti gadi baatee maaloo sagalee naaf ta'a otoo lubbuudhaan hin darbin jetti. Kaan isaanii yoo meeqa isaaniitti laata yoo kan rakkachaatii jiran kan baay'ee tokko karaa itti dubbatanii fi miidiyaarree dhabanii kan rakkachaatii jiran kumaatama jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan koo gaafa biyyaa baatanii obsa guddaa qabaadhaa. Keessattuu jireenya keessan keessatti obsi hin jiraanne taanaan kan tuudha jechuudha. Zimmuma jettanii jiraattu. Wanti nama qunnamu waa hedduudha jechuudha. Duuti jirti, jireenya jirti. Kanaafuu ofii keessaniif jabaattanii of cimsitanii obsa hin qabaanne taanaan lubbuun keessan hanga guyyaa darbuutti muraasa keessa jira jechuudha. Kanaafuu erga biyyaa baanee obsineetuma boru guyyaa biraati jennee waaqayyo keenya laphee qulqulluudhaan gadi jennee yoo kadhanne waaqayyo wanta furmaata godhu takkumallee hin danda'a. Isaa nuuf kan dadhabame waaqayyo gooftadhaaf garuu guyyaa fudhata malee ni danda'ama. Kanaafuu gaa abdii waaqayyo irraa kutuu dhiisne amantaa kam keessa iyyuu jiraadhu amantaa itti amantu sanaan gadi jettee waaqayyo kee laphee qulqulluudhaan yoo kadhatte waan sana deebii kee ni argatta waaqayyo irraa. Baay'ee yeroo ammaa kana amantaadhaan amantoota kam keessa iyyuu jiraadhu kadhannaadhaan baay'ee laafoodha nuti. Maaliif taanaan waaqayyo kan galateeffannu gaafa imimmaan keenya fi dhiphuun karaa itti deemnu dhabne waaqayyoon galateeffanna malee gaafa rakkina sana keessaa baane garuu isa waaqayyoon galata galchuu dhiisneet bakkuma kadhannaan jiruyyuu hin laallu jechuudha. Kun immoo namni yeroo hundumaa waaqa isaa hin galateeffanne ganamas galgalas yeroo rakkatus yeroo quufes yeroo beela'es yeroo gaddus yeroo gammachuus namni waaqayyo isaa hin galateeffanne yoomiyyuu jiraachuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu obboleewwan keenya Saawud Arabiyaa keessatti guyyaa guyyaadhaan boohatii kinoo miidiyaa irratti sagalee nuuf ta'a jechaati jiran obboleettii keenya kana akkuma nama kamii akkuma namoota kaaniin sagalee taatanii lubbuu isaanii baraartan obboleettii keenya kanarree lubbuu ishii baraaraan isiniin jedha. Viidiyoo akka har'aa immoo sheer laayik gochuu hin dagatinaa waan na dhaggeeffattaniif galatooma.